Hello. Hello. Rosa kam. Hayyima. Fayyada. Nagaa yaa akeekachiisa wayii sii kennuuf sii bilbile. Kanaan booda TikTok irra baanee biizii nam goona maali jettanii jennaan petition san irratti eegalla. Maaliif? Akkum jiraniin bare namni hundinuu dheersaa wal baxabaxaa jirani. Bal akkamitti ni balle gaafiidha kun? Wallahi jibeenya tiyaaboo fakkana nanko. Ateenyu jette? Eenyu sinjira. Hold on. Maal lageeffadha atumtuu na dhaga'i kanaan booda asirra bahee TikTok biizii godha maali jette jennaan social worker. What do you mean who I am? Okay. Anis Seet Cloudii jiraadha walumaan bakka tokko jira ilaalaal ijoollee kan kennu lakkisee deemti ijoollee sadeen. Maaltu sinjee? Umriin isaanii 18 guutee jira. 18 hin sobini kanaan booda miidiyaa irratti kadirisitti gaafatama akka dirree daawwaa bulchiis magaal dirree daawwaatti kadirisitti gaafatama kanaan booda YouTube jenna maali jaartiin ijoollee guddifachuun barbaaddu nama umriin isaa xiqqaa barbaannaa jechuu jirti. Ana maraata? Ila waan taata waan barbaadanii achum miidiyaa irratti miidiyaan alatti kanaan booda miidiyaa irra dhufti jennaan petition everybody is ready for what? To put you down, okay? Go ahead, okay. Anam akka nama Oromoo tokkotti ilaala anis we both listen. Don't tell me listen. አዳምጪኛ አጸርሽኝ አዳምጪኝ አማርኛ ነው የምትወጂው ጠጋይ ኦሮሞኛ ስለሚቺ ኦሮሞ ስለሆንሽ አሮን ነው ኦሮሞ ከሆንሽ ግን ኦሮምኛ ስለምታወሩት ነው እንጂ ውርድ ከራስሽ ከናም ቦድ ሳቲ ድዳም አፍሪሲከና ቲክቶክ irbaate ዩቲዩብ irbaate ፌስቡክ irbaate ወይኪና ማይ ሃዝባንድ ብላ ከንጀቱ ታናን ቢዮት ሰነድ ዳራ ምክንያት ስትሙ ጅራ ኤላላ dubartooti qalbiin isaanii gabaaba waan ta'eef waan miidiyaa kan ilaalu ijoolluu fi barumsaa geeffachuutti jiranii jaarsuu fi caqacaquu jiran. So waan barbaadan miidiyaa alaatti ta'uuf mirga keessan qabdan. TikTok kan irdeemee akkas ta'e waykina maayaas baan bilaa jette taanaan petitionii tuma onnenne social worker reverse geessina ijoollee sirriitti akka tekirii godhuutti hin jirre siimnaa jechuudha. Lakki sobini ane hunde isaaniitu beeka. Ani Seet Cloudii jiraadha bare siitum tokko kee kaawuntii tokko wajjin jiran nasi beeka Roza Yusuf Daawud. Bakka sitti muu jira kaa adabadhi taa'e. TikTok gubbaa hin deemin. I'm the president of Oromo Youth Association of Minnesota. Okay, thank you very much. Minnesota garta. Yeah, sibe khabar bakka tijratu ndayo apartment tijratu snambia. Bakka beeto faadu tinjirawo style fawala gaba. Maal lagot? Maal lagot ni asuna kha. Maal sigo wala tinagoto iskitebala maal lagot asinge. Okay, so an kasinjere wabirati mita koro Oromo tokko kansi do wujuru. Oromo nagorsu qabdamane lagefaddu. Yo khalani girate nagorsu qabdamane ejeha. Ni rume jette sikakretin beno ko tukare danisaba. Lak maali jechuun heerumuun bare sinirratti ni eegalle sinirra jalin qabne maali kun akkas biizii nam godhuun maal ta'uun yooni maanya viidiyoo na hojjedhe yooni maanya maali viidiyoo si hojjedhe yooni maanya maali viidiyoo si hojjedhe
gaafa dhufa isaa seede mana kiyyaa. Sittu hojjedhii jedheen. Hin jaalladhan. Si dhagaa ture Allaahi kan kee jala. Wallahi jedhi. Wallahi billahi. Ijoollee meeqaa jira achi keessa? Viidiyoo naa hojjedhii jetteen footoo sitti erga ka meereejii pikcharii. Maareejii san dhaggeeffachuutti hima maareejii rakkoo taate namni tokko guddaan. Yooni maanyaan maaliif viidiyoo si hojjetaa siin jedhe baran. Why you are mad? Because of what you're doing. It's irritating me. I'm upset. Okay, don't be upset. I'm frustrated. I'm burning. I'll fix it. Don't be I'm gubachuu jira. I'm bilchaachuu jira. Okay, gubatee. በኢየሱስ ስም ወጋሁት ወራኔ። Okay, Rosa. Pranky da. Akkooteti fi pranky akkooteti. Akkooteti. Pranky akkooteti. Video qabadhaan jettee nama natti argitu akkooteti. Who is that? Okay. Eh? Eenyu? An Mr. Tullu jedhama kanaan dur kan beekamu Tullu. prank da ne artistoota prank godhu. Yesus waggaa utuu naan jettaa saduu. Fokkata waan ta'e akkana goota. Ay garuu dhugaa dubbachuu fi no like keep it slow, you know, like